Obboloota dhiiraa afurtu turanii jedhama. Obboloonni kun fira akka garaa isaaniitti jaallatan nama tokko qabu turan. Firri isaanii kun galaana guddaa ce'uudhaaf nama sodaachisu gama. Ganda baay'ee miidhagduuf keessa jiraachuudhaaf namni hundumtu hawwu keessa qophaa jiraata ture. Gaaf tokko afur ta'anii utuma ta'anii taphataa jiranii obboleessi isaanii inni quxisuun gidduu isaaniitii ol ka'e. Firri keenya sun baay'ee na yaachiseera. Maal ta'a obboloota koo yoo dhannee ilaallee jedhee yaada maddisiisa. Itti aansuudhaan obboleessi isaanii inni lammaffaa irratti dhalate dhugaa jette obboleessa koo jedhee lafaa ol ka'e. Aniyyuu baay'ee isa yaadeen jira. Kana duwwaayyuu miti. Ganda inni keessa jiraatu addunyaa irratti waa'een ishee baay'ee odeeffama. Keessa jiraachuudhaaf kan nama hawwisiiftudha jedhama. Maal ta'a abjuu koo yeroo dheeraa achumaan galmaan gaawwadha. Dhannee isa ilaalle turtiiwwan kanaan dura isaa wajjiniin dabarsinellee haasaa taphachaa yaadachaa isa bira tutturree yoo deebinee galle jechuudha yaada isaa kaasa. Kana gidduutti obboleessi isaanii sadaffaa irratti dhalate lafaa ol ka'e gatiitti mucaasa sadaffaa lammaffaa qabee gatteesse. Obboloota koo maal taatan hin qaanoftanii isin yeroo akkas jettan yaadni isin jettan kun natti tola dhugaa dubbachuudhaaf kanaan. Fira keenya sanas anis yaadeera. Ganda baay'ee miidhagduudha jedhamtee odeeffamtuuf sanas dhaqee arguu nan barbaada. Garuu waan tokko waan isiniif hin galle jiraa jedheen obboloonni sadanuu naaniiwwan ilaalanii maalidha gaafattiin jedhan gidduu isaaniitti ammallee ittuma fufe. Isinii waa'ee fira keenyaa sana akkasuma waa'ee gandattii miidhagduu sana haasoftu malee galaanni guddaan gidduu keenya akka jiru hoo hin beektanii. Amma yoo dhannee achi keessa nyaatamne hawwiin keenya kun hundumtuu lafatti hafa. Kanaaf akka jireenyi keenya gara fuulduraatti itti fufuu barbaadu yoo ta'e oduu kan asumatti dhaabattiin jechuudhaan obboleessa isaatti dheekkamee ijatti yoo baasee gatta. Kana gidduutti obboleessi isaanii inni arfaffaa fi inni hubataan hafuura tasgabbaadhaan lafaa ol ka'etu obboloota koo jedhe. Yaadni keessan gaariidha. Ansiinis hin mormu. Obboloota koo warra hawwii kana qabaniinis hin mormu. Garuu waan tokko irratti utuu walii gallee gaariidha jedhaan. Amma as teenyee warri achi dhaqu gomja'aa jirrus inni yoo dhanne hinduuna jedhee yaada maddisiisaa jiru kun hundumtu as teenyee yoo oduu odeessine gatiin qabu. Utuu itti adeemne yaalle maal ta'a rakkoo hin qabu. Sababiin isaa inni fira keenyaa sunis akkuma keenya nama ture deemee ce'ee iddoo bareedduu sana jiraachaa jira hoo jedhee yaada maddisiisaaf achii booda tasgabbaanii hundumtuu inni aare sunis tasgabbaa'ee dhugaa jettee kottaa gaamee dhanne haa ilaallu jedhaniitu walii galanii deemsatti fufan. Utuma deemanii dadhabbiidhaaf turtii yeroo dheeraa booda galaana guddaa sana bira gaan gaafachi gaan akkuma beekame gaan namichi fira isaanii sun galaana gama mana isaa dura taa'ee utuu ija mukaa furgutiiwwan garaa garaa nyaatu arganii baay'ee gabbadan waaw dadhabbii yeroo dheeraa booda as geenye uffee baguma dhufne jechuutti kaan gidduutti garuu isaan galaanichi akka isaan gidduu jiru yaadatanii rifatanii kunoo galaanni guddaan kun immoo jira akkamitti ceena gaamma jedhanii firri isaanii sun akka achi as ce'ee isaaniin fudhannee fi waan irra bulan hin qabanii waan nyaatan hin qaban dirqama fedhii isaanii yookaan abjuu isaanii galmaan gaachuudhaaf immoo galaana sana ce'anii fira isaanii sarguu akkasumallee gandattii sana ilaaluun isaanirra jira kanaafis manaa ba'an waan ta'eef. Egaa erga manaa baaneen deeminu wanti ta'e haa ta'u jedhaniitu galaanicha sanatti seenuudhaaf tokko tokkoon murteessan. Achii booda inni quxisuun akkuma jedhee hin seene gaafa seenu fedhii keessa isaa jirurraan kan ka'e abjuusaa isa gama sanaa isa yaadaa dhufe ilaaluurraan kan ka'e karaa lixullee ni ilaalanne callumadhe gaafa asii gallixu tuujuba ta'ee bishaanichi gadi isa fudhate. Sababiin isaa karaa lixu hin ilaalanne akkasumattiin lixe waan ta'eef jechuudha. Yoona kana sadan isaanii hafanii ija walitti baabasanii wayyoo obboleessi keenya nuyi bakka deebi'uu qabna kun akkuma isaanuu nyaata gaafa ittiin jedhan inni lammaffaa irratti dhattech ani immaa as ga'een deebi'u obboleessa koo nyaachisee maan deebi'u waan hafee tafa malee abjuu obboleessa kootiin galmaan ga'uun qabadheetu karaa inni lixe osoo hin ta'in ilaallatee inni karaa tuujuba kanaa lixe nyaatame waan ta'eef asiin lixuun qabadheetu karaa ol dhiyoo ilaallatee seene. Innis akkuma seeneen fedhiinsaa gama waan jiruuf abjuusaa isa gamaa sana ilaalaa waan tureef yaadni isaa liqinfamee waan tureef gidduu kana dhagaan jira maal jira jedhee utuu hin ilaalin sassataadhumatu gama ilaalu dhagaan iddoo qabatteen taa'in jirtu tokkorra gaafa inni jettu jala fedhek jettee galagaltee lafa dha. Gaafa lafa dha'u bishaan dhayin luka jalaa gatee fudhatee sokki yoona kana obboloonni lamman duwwaa nafan ija walitti baasanii maal wayyanan. Kana gidduutti inni afuraffaan kun immoo waan hafe hafu malee an deebi'een gala obboleessa keenyas dhabneerra obboloota keenyas dhabneerra siinis dhabuun barbaadu yeroo ittiin jedhu ni sadaffaan waan hafe tafa malee abjuu obboloota kootii kana milkeessuun qaba jedheetu itti seene. Gaafa itti seenu obboleessi isaa inni duraa karaa nyaatame argeera waan ta'eef karaa ol dhiyoo laallatee seene walakkaattis akka obboleessi isaa inni sun utuu hin ilaallatiin waan deemeef dhagaan jalaa sigigaatee kuffises waan argeef walakkaa ilaallataa adeemutti ka'e. Utuma akkas godhee jiru iyyuu gaa inni abjuunsaa fi ilaalchi isaa inni guddaan fira isaanii isa gama jiruu fi hawwii obboloota isaatii galmaan ga'u waan tureef akkasumattiin gama laalaa miilla isaa jalaalataa fiigaa baqa yaanni isaa gama waan tureef akkuma ishee iddootti obboleessaa gufate sana darbeen gama laaluutti ka'e. Gama laaluutti ka'e baqqaa fiigaa. Yoona kana erguma ba'uudhaaf ga'e dhumarratti jechuudha galaanicha xumuruudhaaf erga ga'e karaa gadi lixaa yookaan karaa tuujuba qabutti gore karaa boon ilaallanne waan ta'eef innis dhaqee tuujuba keessa lixe. Yoona kana obboleessaan tokkichi qophaa gamatti hafe. Argitanii iddoo kanatti sadan isaaniiyyuu
fedhatuu qabaatanii iddoo sadiitti dogoggoran. Inni tokko seensarratti dogoggoree tuujuba keessa lixe. Inni tokko walakkaatti callumadee gama laaluu isaarraan kan ka'e dhagaan miila jalaa gate. Inni tokko immoo dogoggora warra kaaniirraa sirratee utuma laalu erga dogoggora isa kanarra darbee dhaqee gamallee tuujubni jiran jenne akkuma waan xumura itti fakkaate gama fira isaatii fi mandaratti yookaan gandatti ilaalaa waan tureef tuujuba isa dhumarra jiru keessa lixee du'e. Kana booda inni afuraffaan kophaa isaa achitti hafee fira isaatiin nagaatti gaangamumatti kana booda waliin arginu. Obboloonni koo xumuramanii si'eedhee zarii abbaa kootii balleessuun qabu deebi'een galanaan dhahaa akkasummaa ta'uun qabu deeni jennaan ati abjuu obboloota keetii milkeessuu qabdi. Akkas gochuu qabdi. Deebi'ee galuun qabdu deebitee galuun qabdu. Obboleessi kee jedheen inni jalqaba ka'umsa isaa hin ilaalle jedhe. Calluma dhee utaalee tuujubatti lixee kanaaf nyaatameera. Inni lammaffaa immoo gidduutti maal mudata waan jedhen ilaalle. Junuunfateedhuma kaayyoo isaa sagamaa ilaalaa waan tureef dhagaan miila jalaa gate. Inni sadaffaa immoo hundumaa bira darbeera see xumura isaatii fi waan tokko utuu hin argin firiidhuma isaa duwwaatti fi galma ga'uu isaa duwwaa ilaale malee xumura irratti maaltu na mudata chaalenjii kamtu na mudata jedhee utuu itti yaadin waan biraa keessa seene. Ati jedhe ka'umsa kees jedhe gidduuttis jedhe xumura kees jedhe maalirraan ga'a kan jedhu itti yaadaa deemta taanaan miila kee jalas ka'umsa kees gidduutti waan si mudatus akkasuma xumurratti wanta na mudatu hunduma isaanan darba jettee ilaallataa deemta yoo ta'e waan tokko hin taatu. Kanaaf karaa baatus karaa seentus akkaataatti walakkaa deemtus ilaallataa kaatee jennaan hinuma keessa jedhee itti mee jennaan ishigaa karoora obboloota kootii abjuu isaanii karaatti hambisuurraa erga ta'e namni tokko illee nu keessa achi ga'u qabadheetu ceennateedhuma akkamittiin akka seenuu qabu laallatee gidduudha akkamittiin ce'uu akka qabu laallatee xumura irratti yoo tuujjumni wayii jiraa na liqimsaa kan jedhu ilaallateetuma sadan saayyuu ilaallatee akkuma namichi ittiin jedheen hunduma isaa ilaallataa waan deemeef gamatti ce'ee ganda sanas argee fira isaa sanas hammatee dhungatee abjuu obboloota isaatiis galmaan gahee jechuudha. As keessatti waa hedduu hubattu jedheetan yaada. Hedduun isaanii dadhabanii karaa deemaniiru wal lolaniiru galaanatti seenaniiru. Kan milkaa'e garuu nama tokko. Namichi inni milkaa'e sun sababii kamiitiif milkaa'e ka'umsa isaa waan ilaale xiinxaleef. Gidduutti waan isa mudatu waan xiinxaleef. Akkasuma xumurarratti waan isa mudatu waan xiinxaleef kaayyoo isaa fi abjuu isaa bira gahe. Mammaaksa kanarraa waan hedduu hubattu jedheetan yaada. Waan hedduu jalqabuu dandeessu kana booda. Kanaan duras jalqabdaniitu ta'uu danda'a. Yookaan jalqabdaniitu isiniin milkaa'ina haftee ta'uu danda'a. Waan sadii baruu qabdu abjuu keessan bira gahuudhaaf. Ka'umsa keessan gidduutti waan isin mudatuuf xumura irratti waan isin mudatu. Isaan kana sadan yoo beektan abjuu keessan bira gahuudhaaf wanti isin daangessu hin jiru. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii koo kan taatan marti keessan hamma yoo wanaatti wanti dhaggeeffachaa turtan abjuu keessan milkeessuudhaaf waaqa gaditti waan sadii akka isin barbaachisudha. Ka'umsa keessan gidduutti waan isin mudatuuf galma keessan. Isaan kana sadan beektu taanaan waan hundumaa birayyuu gooftaadhaa gaditti gooftaadhaan gargaaramtanii darbuu dandeessu isiniin jedha. Waan amma yoo wanaatti dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Yeroo ta'anutti viidiyoo biraadhaan deebineen ga walitti dhufnutti nagaadhaan turaatuun isiniin jedhiin fuuldura waan isin yaadachiisu YouTube chaanaalii koo dirree dhugaaf jaalala ayyaana toobii kan jiru subscribe gochuun dagatina. Warri subscribe gootan yeroo ta'anutti viidiyoo kan biraan akka isin bira ga'u mallattoo bilbilaa sana tuquu hin dagatina. Galatoomaan isiniin jedha. Torban viidiyoo biraadhaan ga walitti deebnutti turtii gaariin isiniif hawwa.